السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروتا من تبراتي فشمار كفوني جرجرتو بك جرتات نجني ربي سنفانا جراتو أنا قاقو تكلت ربي بقى جراتني أكسمس وروني لايكي قوتشا جرتني سبسكرايبي قوتشا جرتني هدو تكو غلطو ما غلني كيسان بلسوم ما هاتاو بايه سنجالة أبايه سنكبا جبك جرتات هندوم تكيسان فيانا غانا تاسنين جچون بربادا أكو بيكا مغا سلاميني mana hawa deemte jechuudha har'a hawaan dawwalte waamteet dhiifama gaafatte jechuudha hiriyaasuma yaa hin beektu jechuudha achi deemteetu kan hin dhiifama sii gochuu danda'u kan hin akkan dhiifama sii godhu yoo barbaadde jetteen hawaadhaani paaspoortii kiyya Sayidoor kanaafuudhi paaspoortii kiyya malee iddoo tokko dhaquu hin danda'u Sayidoon paaspoortii na dhowwatee jira dirqama yooti paaspoortii kiyya kanaafuu ta'e ani sitti araarama jetteni jechuudha manatti waamtee YouTube salami ragat isani video yo argitani tu ta'e an kan hundara kan inga'ee fi rakkoo hundaa kanarra kan inga'ee fi Sumayyaan miidhamuu isheen barbaadu Sumayyaan goddaamuun barbaadu kanaaf ni bakka Sumayyaa bu'ee jechuudha sa memorii fuuchuu ta'e si memorii hatu ta'e si waa hundumaayyuu ta'e jechuudha bakka akka gudaatiin Sumayyaa irra ga'u hin barbaadu Sumayyaa baay'een jaaladha Sumayyaan miidhamuurra an ofii kiyya miidhamuu wayyaa kanaaf jedheen bakka ishee bu'ee waa hundumaa hojjedhe kuno sababii Sayidoon na salphisuutti geesse kanaaf jennaani ani baay'ee as keessan turu kanaaf jennaan dirqama paaspoortii koo erkaanaa fuudhiti akkan biyya galu na taasisi jetteeni hawaadhaani hawaani gaadhiifama gaafattee jirti hawaani osoon hin beekne Sayidooni polisi itti fidee qabsiise malee osoo hin beekuuti aniyyuu dabarseen kennu jettee an nama dabarsee nama kennu miti jettee Sayidoonis immoo haganatti nama shakku miti Sayidoo fi Sumayyaa jiru waggaa dheeraa waan jiraadhee fi waggaa dheertuu mana tokkicha keessa waan jiraannee fi Sayidoon hamaarratti yaada jedhee hin beeku Sayidooni ergii fuudhee booddana hedduu tokko jijjiirame duraan ijoollee isaatiif baay'ee yaada ijoollee isaatiif illee baay'ee dhimma haadha manaa isaatiif illee baay'ee dhimma baay'ee tokko namatti tola Sayidoon jettee amma garuu waan amala balleessee hin beeku hedduu tokko amala badee jira kanaaf jennaani yoonni tole jedhee ani yurkaanan fuudha paaspoortii irkaansii fuudhaatummaan dhiifama naa godhi jennaan tole jetti Salaamiin baay'ee gadditee mataa gadi buustee qolee gadi buusteeti kan isheen haasa'aa jirtu jechuudha maaliif jennaani hedduu tokko rifattee hedduu tokko rifadhe jettee wanta akkasii narra ga'a jedheeyyuu yaadeen beeku amanees hin beeku kanaafuu jennaani ani hedduu tokko rifadhe inni isa kaleessa dheengadde darbee kaaseetu na qabate ani kanammayyuu garuma kottu yaanne kanaaf rifadhe waa Sayidoo waan akkasii narratti raawwata jedheeyyuu qalbiin kiyyayyuu na yaanne maaliif jennaani ani Sayidoo wajjin durumaaniyyuu nan baqadhaani duraaniyyuu walin arginu al tokko bichaa wal argine kan kanaachi walin arginu ani nan baqadhaa jettee isaani gaachitti qabdi kan beektu miti silaa jaallattee dhabdee Sayidoo sana kanaafidha kan isheen akkatti xammaddee qabdi jechuudha utuu jaallachuu baattee akkasitti hin qabdu jedheeti yaada jechuudha malee jechuudha kan isheen haasa'aa jirtu ani Sayidoo rakkoo biraa tokko hin qabu ani Sumayyaani nagaa taate haa jiraattu Sumayyaani bakka firii mataatee akka isheen ijoollee ishee guddifattu hin barbaada malee akka isheen cannaqamtu hin barbaadu akka isheen doorsifamtu hin barbaadu kanaaf jedhee tani kanini amma kana bakka tiraanspoortii koo gubee waa hunda koo gubee bakka waa hunda koo kenne Sumayyaadhaaf jedhee tan dhufe malee ani hojii dhabee miti hojii qaba kanaaf jennaani adaraa kan paaspoortii koo naa kenne paaspoortii koo fudhadhee biyya koo galee Sumayyaa birallee deemu jettee ani Sumayyaaf Sayidoo walitti araaramu nan barbaada garuu Sumayyaan goddaamuun barbaadu Sayidoon akka duraa miti jijjiiramee jira Sayidoon qayyaramee jira jetteeti kan isheen haasa'aa jirtu jechuudha waa'ee dhimma Sayidoon fidee poolisii qabsiisee paaspoortii ishee kaameeraa dudduubatti immoo irraa fuudheedha kan isheen haasa'aa jirtu isuma kaleessa dheengaddaatti malee wanta haaraa miti jechuudha akkuma paaspoortiin ishee deebuudhaaf itti dhiifama gaafachaa jirti ani asirratti yaadan kennadhu yaada irratti kennadhu Sayidooni kaameeraa fi lafiitiitti fidee Salaamiin poolisii qabsiise akkuma kaameeraa dudduubatti amma paaspoortii kaameeraa fi lafiitiitti paaspoortii isheen deebiseef kaameeraa fi lafiitiitti otuu kaameeraa waraabaa jiru otuu poolisoonni illee bukkee jiranii hin deebiseef paaspoortii ishee ergii kaameeraa cufate immoo booda immoo
garaa nyaatee irkaa fuudhee jechuudha. Jammaruma viidiyoo waraaba balleesse. Osoo mucaa silas mucaadhaaf dhaqe waan ta'eef ijoollee koo ilaaluuf hin jedheeti kan inni tiraanspoortii isaa amma kana gubee birrii amma kana baasee olii gad deemu ijoollee isaa arguuf jedheeti. Garuu inni salaamii akkasittiin addabaabayii irra baasee salphisee boochisee Sumayyaan illee sababii isheetti aartee booche bar Sumayyaan imimmaan ija gugguutee dubbachuu dadhabde viidiyoo ishee argitanii jirtu miti viidiyoo isheen kaleessa viidiyoo isheen kaleessa gadhiifte sana argitanii jirtu miti baay'ee tokko aartee anaaf jettee dadheetu akkana taati shiratti xaxaa jetteeti kan isheen haarte jechuudha. Silaatuu beekeeti akkuma kaameraa dudduubatti paaspoortii irkaa fuudhee achumatti fixachuu dhiise viidiyoo waraabee gadhiisuu dhiise maaliif isheen illee Sumayyaatti himattu malee keessaanii itti dawwaltee itti himattu malee inni fidee amma ragaaf itti baasee jechuudha. Amma Sumayyaa kaaduu hin danda'a. Infuune paaspoortii ishee mayyuun argine jedhee kaaduu hin danda'a jechuudha. Inni garuu addabaabayii irra fidee baasee jechuudha. Sumayyaan illee garaa gubee akka ijoollee isaan arganne illee godhee jechuudha. Kun ijoollee isaan argamsiisu. Miimoorii booda fudhachuu hin danda'a. Sijjamar miimooriin immoo maalirraa godhaaf? Wanti darbe sila darbe. Haa ta'u waa xiqqaatu waan xiqqoo wayii yuutuubii rool keewwate seenaadhaaf wanta hin dagatamne viidiyoo xiqqoo wayii waraabbate keewwate. Wanti bade sila bade. Maaliif fituu sakaleessa darbe sakaleessa dagatame sana ol kaasaa jette Salaamiin iyyuu. Wanti darbe sila darbe wanta torba ja'a dura maaliif kaasee kan inni barbaaddachaa dhufe dhiiga isaa laalchisuudha. Kan inni dhufee fi mucaa isaatii fi ijoollee isaa arguu fi maalumaaf isa kaleessa dheengaddaa iyyuu kaasaa jette isheen dhugumatti ani iyyuu kaasuu balleessan jette maaliif jennaani amala mataa gadi qabate carraan kuni carraa dhumaati carraa tokkittiidha kan isheen laatteef jechuudha. Sanuu uummata amma kana biratti waada galtee fi ijoollee keessan argisiisaa ijoollee keessatti mul'isaa dhiiga marammaramii jetteen sanuu seeyyamanii dhaqiin jenneen. Rifeensa fuudhamaa miti reesinitti maa ture kanaan dura kaleessa dheengadda rifeensa fuudhama rifeensa abbaa rifeensa mucaa fuudhamee ilaalama joormaa amma kana iyyuu qabu jechuu garuu Saidoon jooree kooree boonee dhaqeetu gixxim achitti qabame kaam amma achi keessa deebi'een ijoollee shamaraa wajjin dubartoota walitti qabe piraankii dalaguutti ka'e margine ijoolleen tokko piraankii irratti daladdi mana keessatti waamte Saidoo amma kan piraankii ta'e iyyuun holii gojoon jee kaamma akkam godha dubbii balleesse bar afaan isaa qabatee mataa gadi qabatee yeroo waan markaa fudhachuu barbaadanii mataa kee gadi qabattee suuta jetteetu nama seenta malee mugguttee lafa cirtee hagana kootee hagana salphistee hin fudhattu jechuudha. Waan markaa amalaan waan markaa nyaatta garuu jechuun Saidoon nan nyaadhaatti hin nyaatame. Nyaatame dhugaan isiniin jedhe nyaatame amma jarrillee irratti mari'achaa jirti jechuudha. Hawwaa kana haga tokko wajjin nyaattee wajjin guddattee hawwaanii nan amansiisa paaspoortii kee kan sii fuudha jechaani jirti jechuudha. Amma dhiiggi mucaa ilaalameen ilaalamne addan baafan. Inni kan nagaaf dhiise dubbii biraa borcee jechuudha. Saidoo rabbi si yaabaas. Ani bargaafas gammadee lafa dhiitee deebi'ee Sumayyaa mucaa argisiisuu didduu Sumayyaan ganaa pirososii baay'iftuu yaadadhe jechuudha. Kanaaf jennaani rabbi si milkeessu hundaafu malee ijoolleen akkana jenani rabbi si milkeessu rabbi si jajjabeessu malee dubbiin kee ulfaata dhugaa inni ulfaata baay'ee du'aa godhadhu gattaati du'aa godhadhu dhugaa du'aa godhadhu malee kana kan nama burjaajessu jinniidha sheexana namatti seenee jira beektanii kan bultii namaallee jeequu kan nama burjaajessu minaamin kan jiru sheexanadha. Gattaati du'aa godhadhu birrii isatti achi deemtee adeemtu sanaani miskiinatti hin gargaariiti hiyyeessotatti hin gargaariiti taa'itii du'aa kadhadhu. Ofiin kadhattee sitti dhufti Sumayyaan dhugaa gara rabbitti deebi'i. Wanti gootu hin jiru amma karaan sitti cufame waan gootu tokkollee hin qabdu karaan sitti cufame Saidoo. Sitti cufame bakka balbala ofuma keetiin gixxim goote fitti cufte. Namni kaameraa fi lafiitii fidee salphisaa kaameraa dhaabbate fidee poolisii qabsiisa kaameraa duddubattee akkuma paaspoortii irkaa fudhate sana fudhatu maal gochi viidiyoo waraabee gadhiise. Bara harkuma saatiin abidda quba kaa'e bar deemaa madaqee abidda kuma kaa'e. Sumayyaa argachuun barbaanne ijoollee isaa argachuun barbaanne. Sumayyaan immoo hiriyaadha hin aarti. Siloo Saidootti aarii qabdi isheen kun immoo dhugumattuu Sumayyaadha jettee olii gaddeemti. Kabbaadi dhugaa kabbaadi xoorinati ittanassa hunatti kabbaad xoorinati. Rabbi si alaafis hundaafuu jechuudha nuti maamaani du'aa isinii goona malee wanti isinii goone hin qabnu nuti haati keessa yoo du'aa isinii goone malee wanti godhamu tokko hin jiru jechuudha.